Ashama harkafuun hordoftoota qophii keenya mariin keenya ayyaana fuula qulqulluu bara 2014 ilaalchisee stuudiyoo Universal Marketingitti barsiisaa Gaarumaa waliin adeemsisaa turre kutaan sadaffaan jalqabee jira. Egaa kutaa sadaffaa kana faarfannoo afaan burjiitiin dhiyaateen isin jalqabsiisnaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa tokkorraa eegaleetoo yemmuu dubbisnu qaamni akkuma tokko ta'e kutaalee qaamaa akkuma baay'ee qabu. Qaamni akkuma tokko ta'ee fi kutaalee qaamaa baay'ee akkuma qabu Kiristoosis akkanuma jedha. Kuni eenyummaa mana kiristaanaa Kiristoos irratti hundaa'edha jechuudha. Baay'ee bal'inaan dubbisuu ni danda'ama achirraayi. Garuu kuni maal nutti agarsiisa? Kennaa bal'aan kan kennika jechuun amma silaa osoo gurris faayidaa mataa isaa qaba. Ijjis faayidaa mataa isaa qaba. Miilli garuu nama lama hin jedhamu. Ani gurra lama qabaadheef funyaan uraa ija lama qabaadheef nama lama hin jedhamu nama tokkodha. Garuu kan nama na taasisan orgaanota yookaan qaamoleen irra jiran kanatu nama na taasisa jechuudha. Mana amantaa keenya keessattis amma isa guyyaa ayyaana har'aa yaadannoo godhannee kabajaa jiru kana kennaan maddisaa tokko hafuura qulqulluudha kan kennu. Kennaan isaa garuu garagara. Anaaf kan kennamuu fi siif kan kennamu nama biraaf kan kennamu Waaqayyo sooressadha mitiiree maal kanaafuu yeroo dhuma waa'ee dinaara sana kennu yookaan makiliitii sana kennu bar qixa kee humna ilaaleetii kenne. Akkuma kitaaba qulqulluurraa amma iddoo isin kaaftan sana isa kaaniif kennaa faaruu, isa kaaniif kennaa lallabbii, isa kaaniif kennaa mana amantaa tajaajiluu, mana amantaa qulqulleessuu ta'uu danda'a, ergamuu ta'uu danda'a, haala mijeessuu ta'uu danda'a. Kennaan Waaqayyo mana isaa keessatti nuu kennu adda adda. Afaan kennaadha falmii jedhuudhaan kana dhiyeessaa jiru. Ijoodhaan jechuun immoo mata duree har'a qabannee jiru kana keessatti afaan 72 jara sanaaf kennamuunsa waan lama gaafachiisu miti. Kennaawwan kennaman keessaa isa tokkodha. Qofaa miti garuu da'oon osoo hin taane kennaawwan kennaman keessaa tokko kennaa afaaniiti dhuguma keessan jechuun egaa kun immoo mana amantaa keessatti dirqama barbaachisaadha.
Kanaafuu amma mana kiristaanaa keessatti hundumtuu ni barbaachisaa jechuudha. Amma kutaalee qaamaa keenya keessatti hundumtuu akka barbaachisan yookaan ijji gurraan atiin barbaachiftu jechuun akkuma hin dandeenye, harki miilaan atiin barbaachiftu jechuun akkuma hin dandeenye, ilkaan hidhiidhaan atiin barbaachiftu jechuun akkuma hin dandeenye, mana kiristaanaa keessattis dubbataan afaan kamiitiyyuu dubbataa afaan kamiitiniyyuu hin barbaachiftu jechuun hin danda'u. Dubbataan afaan kamiitiyyuu ani hin barbaachisu jedhee of yaaduu hin qabu. Miirri abbummaatti dhaga'amuu qaba. Qaamichi guutamaa kan ta'u hundi yoo walitti sassaabamedha malee ijji hojii ijaa dhiisee guutumaan guututti funyaan yoo ta'e otoo hin ta'in yookaan gurri hojii gurraa dhiisee qaamni hundi ija yoo ta'e akka hin taane even qulqulluun Phaawulos ni dubbata. Qaamni hundi ija yoo ta'e akkamitti dhageessa maaliin deemta maaliin qaqqabdaa hin danda'amu. Qaamni hundi funyaan yoo ta'e uffifachuu qofaadha hojiin isaa jechuudha. Arguu hin danda'u, dhaga'uu hin danda'u, alanfachuu hin danda'u, waan ta'e tuttuquu hin danda'u, kaasuu hin danda'u, tarkaanfachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf wanni keessaa hir'isnu hin jiru. Lakki hin barbaachisu waa irratu gargar nu qooda jennee kan hir'isnu otoo hin ta'in walumatti wal dhaggeeffatanii wal hubatanii fedhii mataatiif mataan keenya Kiristoos waan ta'eef jechuudha. Fedhii mataatiif abboomamuu isaaniitu ilaalamuu qaba jedhee tayyaadha. Egaa tokkummaa mana kiristaanaa akkaataa kanaan hubatamuu qaba. Qaamni akkuma tokko ta'e kutaalee qaamaa adda addaa qabaachuun isaa nama ajaa'ibsiisu. Nama tokko jenna malee kutaalee qaamaatiin nama baay'ee jennee yookaan orgaanota keenyaan yookaan masiloota keenyaan seelota keenyaan akkuma ofii waamne jechuudha. Inni biroo amaloota mana kiristaanaa keessaa manni kiristaanaa kan hundaa ta'uu ishee achuma kadhannaa amantii irratti ni ka'a. Kunis Kiristoos Yesuus kan hundaa tajaajilli keenya manni kiristaanaa hundayyuu dhaqqabu akkamitti akka qabdu agarsiisa. Inni biroo manni kiristaanaa qulqulleettidha. Qulqullinaaf fo'amtee jirti. Amma qulqullina kana waliinis wal qabsiifne miseensonni mana kiristaanaa qulqulleetti akkamiin afaan baay'ee dubbachuudhaan sanyummaa keessatti liqimfamu jedhanii warri falmanni jiru ammas. Gaalaala amma durumayyuu leebildi ta'eera. Afaan baay'ee dubbachuun akka sanyummaatti hubatamee jira. Yookaan immoo akka siyaasaatti hubatamee jira. Leebildi waan ta'eef jechuudha. Amma afaan baay'ee dubbanna gaafa jettu qaama mana kiristaanaatti bira namni mana kiristaanaa kana keessatti mul'achuu hin qabu hin jiru. Dhugaadha namni mana kiristaanaa sanyummaa keessatti mul'achuu hin qabu. Afaan baay'ee dubbachuudhaan garuu inumaayyuu kan mul'achuu qabu nama mana kiristaanaatti. Sanyummaadhaaf miti mootummaa waaqayyootiif kan inni dubbatu yoo dubbatus jechuudha. Kaayyoo dachii kanaatiif miti kan inni dubbatu. Mootummaa waaqayyoo lallabuudhaaf labsuudhaaf qofaadha kan inni itti fayyadamaa jiru jechuudha. Kanaaf mana kiristaanaa qulqulleettii taate tuni cubburraa addunyaa kanarraa fo'amte malee afaan namaarraa hin fo'amne. Aadaa namaarraa hin fo'amne. Eenyummaa namaarraa hin fo'amne. Ilma namaarraa hin fo'amne. Nama urgaa'uu qabdi. Afaan hawaasa tajaajiltuu sana aadaa hawaasa tajaajiltuu sana urgaa'uu qabdi. Kanaaf duukaa bu'oonnis cubburraa'idha malee kan isaan fo'amanii too akka nuti fo'amnu nu barsiisan malee immoo addunyaa hundaan afaan 72 ammas hin dubbachaa jirtaniin bar waluumanii jiru jechuun ni danda'ama jechuudha. Inni biroo mataa isaatiin qulqullinni kuniyyuu nama barbaadee dhufeef otoo sanyiidhaan afaaniin addaan hin qoodin kan laatamu ta'uu isaas hubachuu ni danda'ama. Qulqullinni kuniyyuu jechuudha. Amma qulqullootuma keenya iyyuu yoo ilaallu qulqulloota biyya Itoophiyaa keessa jiran qulqulloota biyya Misraa jiran manumti kiristaanaa teenya amma fakkeenyaaf nuyi duukaa bu'oota qulqulloota jennee yoo simanu dhalataa keenya waan ta'aniif miti hojii isaaniiti. Afaan keenyas waan dubbataniif miti aadaa keenyas waan calaqqisiisaniif miti. Kanaaf qulqullinni kun sabaan otoo addaan qooduun hin jiraatin hundumaaf iyyuu kan laatamee fi hundi kan itti jiraachuu danda'u akka ta'e yoo akkaataa waaqni barbaadutti deddeebi'uun danda'ame jechuudha. Akkaataa sanaan hubachuun ni barbaachisa jedhee tan yaada. Qabxii dhumaarratti yaada naa kaastu amaloota mana kiristaanaa keessaa 4 kaasnee inni tokko tokkummaa isheeti, lammeessuun kan hundaa ta'uu isheeti, sadeessuun qulqulleetti ta'uu isheeti. Afuraffaan manni kiristaanaa duukaa bu'eetti yookaan immoo ergamtuudha. Jecha ergamtuu jedhu kana maaliifan filadhee socho'uu agarsiisa. Moor jecha gi'izii isaa hawaariyaa hoora heeda jennu kanatti duukaa bu'aa isa jedhu mannaa isa ergama jedhu sanatu ergamuudha miti hojii mana kiristaanaas jechuudha. Isatu agarsiisa waan ta'eef. Egaa ergamummaa mana kiristaanaa bifa sadiin ibsuu ni dandeenya. Tokkoffaa manni kiristaanaa barnoota duukaa bu'ootaati kan isheen dhaalte. Barnoota biraa miti. Wanni amma sharafamu itti dabalamu itti da'amu irraa hir'atu gonkumayyuu hin jiru jechuudha. Inni biroo manni kiristaanaa hafuura ergamootaat qabdi. Hafuura amma dubbisaa jiru kana jechuudha. Hafuurri qulqulluu bu'ee fi jiraa jennee dubbachaa jira miti. Hafuura santu ammas ishees qajeelchaa jira. Hafuurri kun sin qajeelchaa bu'uura jedheen jechuudha. Inni biroo akkuma duukaa bu'ootaa hunda dhaqqabuudhaaf kan dadhabdudha jechuudha manni kiristaanaa jechuudha. Egaa bara keenyatti mee rakkoowwan jiran wal qabsiisnee otoo xiinxallee baay'ee gaariidha. Maalidha mee amma egaa manni kiristaanaa amalli ishee kana yoo ta'e keessattuu immoo wanni ani kaasiin kana walii wal qabsiisee ta'u lubummaa
Aangoo lubummaa manni kiristaanaa kan duukaa bu'ootarraa dhaalte akka ta'e hubachuu ni danda'ama. Kan kunimtuu lubummaan kuni garee wayiitiif yookaan saba wayiitiif daanga'ee kan laatame otoo hin ta'in akka bara kakuu moofaa gosa warra leewitiif kan laatame otoo hin ta'in ilma namaa hundaaf kan laatame akka ta'es kanarraa hubachuu ni danda'ama. Kanaan wal qabsiisnee amma aangoo lubummaa hundaaf dhaqqabsiisuu, aangoo lubummaa isaaniif laatameen akka isaan tajaajilan gochuu, afaan hundaatiin akka isaan tajaajilan gochuu, hafuura duukaa bu'ummaatiin akka tajaajilan gochuu, akkasumas immoo barnoota abbootii keenyarraa dhufe sana immoo eegsisanii ceesisuu irratti maalidha rakkoowwan mul'atan fi immoo maaltu ta'uu qabaa jettu. Akka waliigalaatti maaltu ta'uu qabaa boodanii kaasnaa rakkoowwan mul'atan nu kaasa. Beekamaadha jechuun amma akka quba qabnu mana amantaa keenya keessatti isuma dhugaa jechuudhaaf anumti illee yeroo barachuu jalqabu afaananii danda'u afaanuman amma haasa'aa jiru kana. Afaan Oromoo. Eeyyeen yeroon mana amantaa immoo dhaqu afaan kan hin jiru. Beekama suutumaan amma ta'e wayii dhagahaa dhufeetiin akkasitti wanti jedhe. Yeroo laaltu duraan tasagaa jechuun yoo minaalbaata akka rakkootti nu hubatamne ta'e kun anaaf rakkoo isa guddaa mana amantaa ta'eeti yaada jechuun yeroo hundumaa afaan gosa tokko qofaan mana amantaa keessatti tajaajila mata duree kamiinuu kennamu kennuu sana immoo nama hunduma bira kan hin qaqqabne ta'uusaa manni amantaa keenya hubachuu dhabuun ishee anaaf qaawwa guddaadha jedheetiin yaada. Maaliif yoo naan jettan mana amantaa keenya kana keessaa baay'ee yoo ka ilaallu ta'e sababa afaaniitti baay'een isaanii kan isaan bahanii deeman amantaa biraa keessa kan isaan galan manni amantaa keenya otoo haaraa fiddee amansiisuun irishee irra jiraatu isa gola ishee keessaa mana ishee keessaa qabduyyuu akkaataa qajeelfama afurri qulqulluu kennaa mana amantaa mana kiristaana kanaaf kenneen hoogganamuu dhabuu isheerraa kan ka'e egaa dallaa kana keessa kan hin taane hoolota baay'een qaba dhaqeen fide miti kiristoos akka nu garuu mana keenya keessaa dhabaa jirra. Maaltu akka dhabnu nu taasisee akkuma saboonni gaafa afurri qulqulluu bu'e kun jarri kun afaan dhalootaa keenyaan nu lallaban jedhanii gammadan manni kiristaanaa keenya namoota as keessa jiran afaan dhalootaa isaaniitiin lallabdee gammachiisu gara jireenyaatti fiduu dhabuu isheen akka qaawwa guddaatti ilaala. Amma ta'e dammaqameera ta'uu danda'a waqtii ammarra jiru kanatti. Dammaqames riisoorsii jiru fayyadamne ammallee qaqqabamaa taasisuu irratti mana amantaa keenya ammallee ni hafa guddaa hafa jedheetii yaada. Kanaafuu osoo ta'e gaarii kan ta'u yoo danda'ame Itoophiyaa keessa. Maaliif egaa kitaaba qulqulluu keessatti duukaa buutonni yeroo jalqabaneessaa jalqabanii Yerusaalem irraa achi Yihudaarraa achi Samaariyaarraa kaabasaa kibbasaa fagaachaa deeman dhumarratti ammaan daaraa biyya lafaatti ka jedhame waa tokkonis yaadachiisa jechuun warri biyya alaa amma addunyaa irratti ijoolleen sadan hafan hannoo himiti Afrikaa immoo nooyi mannoo kushi kan qabate as dhufe maal jedhama you Ethiopians are responsible for the loss of life in Africa. You Ethiopians. Ega namicha baakos illee quba qabna miti achi jalaati kan dhufe. Abrahaamin illee kan eebbise Malkas Edeq hortee kush keessaati kan inni jiru. Egaa itti gaafatamummaa nuu kenname warrumti akka Ortodoks Tawaahidootti hin bullellee maal jechaanii jiru Itoophiyaadhaan. Lubbuu Afrikaa keessatti baduuf itti gaafatamtuun Itoophiyaadha jedhaniiti kakaawu. Itoophiyaa keessaa immoo itti gaafatamtuun eenyu taati yoonaan jettu ta'e Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa taati. Maaltu itti gaafatamaa ishee taasisa? Saba qabdu kana hundumaa walitti qabdee afaan inni dhaga'uun barsiisota qopheessitee bira qaqqabuu dhabuu isheeti jedheeti yaada. Kanaaf ergama egaa amala manni amantaa qabdu keessaa ergama kana fudhattee galmaan ga'uurratti qaawwa guddaatu mul'ataa jira. Irratti hojjetamuu danda'uutu irra jiraata. Anaanis isiniinis qaama biroos dabalatee egaa afaan beeknuun akkuma jiru ta'e afaan biraa immoo carraansa har'a bal'aadha jechuun afaan leenji'uun hin danda'ama miti yeroo sana leenji'aniit miti garuu hin kennameef takkaadhumatti yoo kadhanne akkuma sanaa waaqayyo waan isaaf dadhabamuun jiru anaaf isiniifis afaan garagaraa nuu kennuu danda'a hamma beeknuun garuu baanee socho'uu tajaajiluu fi ergama mana amantaa keenya
milkeessuun nurraa eegamadheetii yaada. Garuu ergama sanarratti qaawwaan guddaan akka jiru natti mul'ata. Baay'ee gaariidha gaa barsiisay. Dhumarratti gaa waan xixiqqoo tuquudhaaf yaallee jirra. Malli maali jechuun egaa manni kiristaanaa teenya yoo hundooftu akkanatti afaan baay'ee dubbachuudhaan hundoofte yoo dhalattu iyyuu afaan baay'eedhaan afaan hiikkattee jechuun ni danda'ama jechuudha. Dhalootuma ishee dhalatte kan jedhamte iyyuu afaan baay'ee gaafa dubbatte sanadha. Ulfaadha. Guddaa galatoomaa. Egaa manni kiristaanaa akkanatti dhalatte immoo bakka tokkotti immoo sababa hanqina keenyaatiin kennaa hafuura qulqulluutiin otoo hin ta'in sababa dadhabbii keenyaatiin yookaan hubannoo dhabuu keenyaatiin kaayyoo adda addaatiinis ta'uu danda'a. Egaa manni kiristaanaa afaan muraasaan daanga'aa hoolonni ishee jalaa fudhatamaa tajaajilli ishee jalaa dhiphachaa wangeelli qulqulluun isheen hundaaf iyyuu addunyaa hundaaf even Afrikaadhaaf responsible ta'uu qabdi manni kiristaanaa jennu akkaataa kanaan dhiphattee jirti. Barnoonni ishee rakkoo otoo hin qabaatiin doogmaan ishee otoo rakkoo hin qabaatiin aamsi ishee otoo rakkoo hin qabaatiin qulqullinni ishee sun guutamanii otoo jiranuu sababa dadhabbii namootaatiin jechuudha. Miseensota mana kiristaanaatiin sababa rakkoo keessaayis alaayis madduunis ta'uu danda'a. Manni kiristaanaa bifa barbaadamuun tajaajilli ishee hunda dhaqqabaan jiru inni falli maali? Akkuma walii galaatti dhuunfaa keenyaan maal gochuu qabna? Amma lallabaan baay'een jiraachuu danda'a. Lubni baay'een jiraachuu danda'a. Tajaajilaan baay'een sooshaal miidiyaa irratti kan tajaajilu jiraachuu danda'a. Feesbuukiidhaan, yuutuubiidhaan, maaliidhaan qaamaan immoo uummata bira ga'ee baadiyyaa deemee kan uummata barsiisuudhaan tajaajilu jiraachuu ni danda'a. Akkasumas immoo caasa mana kiristaanaa kana keessatti immoo karaa adda addaatiin kallattiidhaan lallabayyuu ta'uu baachuu danda'a. Kan hojjetu kan tajaajilaa jiru jiraachuu danda'a. Dhuunfaa keenya maal hojjechuu dandeenya? Akka walii galaatti ammoo warri aangoo lubummaa qaban phaaphaasonni abbootiin maal hojjechuu danda'u? Isa dhumaatti immoo institutionally maalidha kan hojjechuu dandeenyu? Kanarratti otoo yaadan alaattani. Dhuguma silaa adeemsisaa caasaansaa beekamaayyuu kitaaba keessatti jechuun akkamittiin duukaa buutonni akka tajaajilan egaa har'a lallabaan addunyaarra jiru kitaaba qulqulluu kan lallabu lakkoofnatoo jennee lakkoofsaaf nu rakkisa. Namni kitaaba qulqulluu qabatee lallabaa jedhamee socho'u. Garuu isaanii daandii sirriirra socho'an 12 ta'aniiti addunyaa guutuu kan isaan lallaban. Namni 12 yoo hojjeta jechuudha yoo afurri qulqulluu isa wajjin jiraate. Inni har'a garuu guutummaa addunyaa keessa iddoo garaagaraa jiraatee bu'aa buusuu dadhabu hanqinni yookaan qaawwee akka jiru nutti agarsiisa. So maalaa goonu ka jedhu sana tokko ani indoo ka'umsuma kitaaba qulqulluu osoo fayyadamne jechuun Nuh yeroo bakka manno Lot dhiifama. Lot yeroo bakki Sadoomiif Gomoraan ibiddaan gubachuudhaaf fedhamee namoonni achi keessaa 10 illee 5 illee yeroo dhabaman waa jedhanii ture ergamoon uf fayyisi mataa kee fayyisi raasin haadin jedhanii ture. Namni namaaf ta'uu ka danda'u jalqaba yoo ofiif ta'edha. Iyesuus Kiristoos illee ati obboleessa keef ta'uun dura waaqayyoon jaallachuu kee dura uufummaa kee uf beekuuf jaallachuu nama guutuu ta'uu danda'uu qabda dhagaa akkaataa nan itti ibsee exact ka kitaaba qulqulluu ta'uu dhiisuu danda'a. Egaa nama ufiif ta'utu nama mataasaaf ta'utu biyyaaf ta'a maatiisaaf ta'a ollaasaaf ta'a mootummaaf ta'a jechuudha. Kanaafuu mana amantaa keenyaafis ta'a jechuudha. Mor dhiifama kan amma kan isin jettan irraa kan hubadhe kitaabni Balanjaraan Diraasaa Dargaggoo jedha. Michuu kee akka ofiitti jaaladhu akka ofii keetti yoo jedhe dursa ofii kee jaalattaa jechuudha. Ofii kee hin jaalanne taanaan akkamiin ollaa kee akka jaalachuu qabdu hin beektu. Kanaafuu ollaa kee jaalachuudhaaf meejarmentiin isaa safartuun isaa of jaallachuudha jechuudha. Ofirraa ka'aa jechuudha. Aadaan kana dhabeessanii jedhee dhugaa keessanii ani jechichi guutummaa akka achirra jirutti dubbachuu hin dandeenye waan ta'eef. Mammaaksuma haasawwiidhuma sabni haasawuu keessatti haati mucaallee osoo qaanqee biddaa beektumi ishee fi daa'ima isheerra al takkaatti bu'e dura ofirraa fuutee jedhama mitiire. Eeyyeen kanaafuu inni akka dhuunfaa kootti jalqaba waan hin danda'u. Waan mana kanaaf gumaachuu danda'u makiliitii isa naa kenname sanaan socho'uu danda'u narra jiraata dheete. Fakkeenyaaf afaan Oromoo nanaasaa hubannoo immoo xiqqoosii qabaachuu danda'a ta'an beekamu isan qabu sanaan yoon danda'e hamman danda'e sana tajaajila. Garuu waan na caalammoo hubannoo isin qabdu isin caalammoo namni biraa hubannoo qabaatu jiraata. Isaan kun hamma iddoo jiran sanaa osoo socho'anii tajaajiluu danda'anii tokko garuu
akka barbaannetti sochoonee tajaajiluu waan dandeenyu natti fakkaatu. Manni amantaa caasaa qabdi, hooggansa mataa ishee qabdi. Addunyaan uka isheerraa barate waan ta'eef jechuudha. Egaa qaamni irra keessa jiru immoo anaafis siifis barsiisota biroofis haala mijeessee akkatti dhaqxee barsiisuu dandeessu. Yoo danda'ame immoo bara akka barachuus dandeessu haala si mijeessuu kan danda'u caasaa hooggansa irra keessa jirudha jechuudha. Duraa duuba mana amantaatiin. Kanaaf ani maal haa goonu isa jedhu sanaa fi osoo danda'ame iddoo jirrurraa maaliifi Yerusaalem irraa kaanii akkuma jennee dura sana iddoo jirru kanarraa maatii keenyarraa ollaa keenyarraa afaan beeknuun afaan sunni sun dhagahuu danda'uun hamma Waaqayyo nutti mul'ise sana osoo barsiisaa deemne iddoo hanqina qabnu sanatti immoo qaamni iddoo sana jiru akka inni tajaajiluu danda'uuf osoo caasaan hooggansi mana amantaa kibba keessa isaa jiraatu, kaaba keessa isaa jiraatu, kallattii kamiinuu haa jiraatu. Itoophiyaa keessa immoo yaa godinaan naannoodhaan qoqqoodamtee jirti Itoophiyaa keessa. Eeyyeen iddoo naannoo hunduma keessa ka jiru afaan naannawaan sun oofishalii dubbatuun lallabdoonni wangeelaa tajaajiltoonni wangeelaa leenji'anii afaan sanaan barsiisuu osoo danda'ame gaarii ta'aadha. Yoo san ta'uu baate ammani yoo afaan Arabaatiin na lallabdu ta'e yookaan afaan Ingiliziitiin na lallabdu yoo ta'e sanan dhaga'u taanaan akkuma qulqulluun Phaawulos jedhe isa galateeffannaaf kenname sana maalitti dhaga'ee ameen jedharee fixuu fi fuulistooppii irra ga'uu dhiisuu iyyuu hin beeku waan dubbatamaa jiru waan haasa'amaa jiru. Kanaaf egaa iddoo sirrii ta'e nama sirrii ta'e nama afaan samii dubbatu erguun ani ergama isa jalqaba natti fakkaata. Guyyaa ayyaana har'a sanaa wal qabates kaayyoo guddaan nutti har'a nutti mul'atu sana namoota afaan dhalootaa isaaniitiin barsiisuu jedhu sana manni amantaa tokko kanarratti hojjettee nummoo isa qabnu sana mana amantaaf osoo gumaachine manni amantaa immoo otoo haala kana mijeessitee leenjisuun yoo isheerra jiraata ta'e warra qabdu bobbaasuun isheerra jiraata ta'e godina zoonii adda addaa keessaa naannolee adda addaa keessaa lallabdoota tajaajiltoota wangeelaa fiddee leenjisuu qabdu yoo ta'e leenjistee bifa sanaan bobbaastee tokkummaa mana amantaa mana kiristaanaa keenya addunyoomuu mana amantaa keenya sana osoo qabatamaan mirkaneessitee gaarii dhadheetii yaadaan. Gaarii. Waa'ee kaabii Baabiloonii kaasuu qabna. Ammas qeeqa warra afaan adda addaa dubbachuu qabna jedhaniitoo gaafii kaasan irratti dhiyaatudha. Afaan adda addaa dubbachuun barri warra kaabii Baabiloonii ijaaraniifuu hin taane maaliin akka warra kaabii Baabiloonii ijaaran taana kan jedhu. Ani amma gaa akkaataa hubannoo kiyyaatiin amma kaabii dhumti Baabilooniyyuu yemmuu galma ga'uu didu kan galma ga'uu dhabeef waan afaan adda addaa dubbataniif yaada jedhuun qaba. Dura afaan tokko dubbachaa turaniyyuudha jarri. Bu'uura seera uumaa boqonnaa 11 irratti hubannuun jechuudha. Booda immoo afaan isaanii gargar baanan Waaqayyo waraanuudhaaf warri kaabii ijaarrachaa jiran kuni kaayyoon isaanii gatatee jechuudha. Karaa irratti hafe. Maaliif afaan isaanii adda adda waan ta'eef jechuudha. Kanaaf afaan adda addaa dubbachuun bu'aa cubbuu ta'ee otoo hin ta'in inumaayyuu cubbuu raawwachaa jiran sana akka isaan dhaaban gochuudhaaf afaan isaanii gargar ba'e. Jedhee tan hubadhaan. Bara kakuu haaraa kanatti ammoo caqasni kuni ni hojjetaa jechuun afaan adda addaa dubbachuun bifa bu'aa baasaati jedhanii hubachuun walitti bu'u ayyaana Phaaraaqiliixoos jenneetoo kan afaan 72 duukaa bu'oota dubbise jennee kan kabajnu wajjin walitti bu'u yaada jedhuun qaba. Ayyoo dadhabne jechuudha iddoo dadhabnetti deeggarsa gaafachuutu gaariidha jechuun jaldeessatu ilmoo isaa wajjin deemaa jedhamanna utuma deemanii funannata miti dhagaa jalaa waan argatu nagaaf ta'ee dhagaa sana yeroo ol qabu jala bofatu jira. Innaa ijoollee isaatiin maal jedha yeroo gowwoomsuuni achi jalatti waan arge sana hin sodaate bofa sodaateeti. Boru nyaanna isa kana jedhee bira darbeedha. Innaa kitaaba ta'ee wayii yeroo mana barumsaa keessa kitaaba jiru keessaa tokko yeroo elementarii barannu maalinni amma afaanii wal qabsiifne. Dafnee fiignee dhaqne bu'aa cubbuuti isa jedhu isaa Baabiloon seera uumamaa boqonnaa 11 keessa irratti barreeffame sana keessa dhokanna taanaan ani hanqina keenya dhadheetii yaada akka dhuunfaa kootti. Sababni isaa maal yoo jettan tokko akkuma isin amma kaaftaniyyuu. Namoonni akkuma ifatti kitaaba qulqulluu irratti barraa'ee jiru seera uumamaa boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irra barraa'ee jira. Sabni yeroo sana jiru hawaasni yeroo sana jiru hundumtuu afaan tokko dubbata ture jedha. San booda immoo afaan isaanii adda bittinnaa'e jedha seera uumamaa boqonnaa 11 immoo. Bittinnaa'uu suni sababni isaa maali ka jedhu
kaasuun barbaachisaa ta'eeti yaada. Keessa isaanii hamminatu jira. Waaqayyo nama bara sana baranoo keessumaayyuu jiran uumuudha otoo amala waaqayyo keessa gaabbiin otoo ka jiraatu ta'e waaqayyoon illee hamma gaabbisiisuutti kan ga'u hojii badaa ta'e akka hojjetan kitaabni nutti hima. Kanaafuu hammina keessa isaanii jiru sanatu akka isaan afaan garagaraa dubbatan isaan taasise malee namoota yeroo sana jiran afaan akka ulaagaa ta'e afaan tokko dubbatamuu qaba afaan akkas ta'uu qaba jedhamee ulaagaa taa'een akka hin taane beekamaa. Qoodamuunsaa garuu faayidaa godhate jara sanaaf akkuma isin kaaftan. Osoo afaan sun wayita sana hin qoodamne ta'e dhagaanaa kennu yeroo dhagaa kennaaf. Bishaannaa fide yeroo dhagaheetu bishaanuma fidaaf. Meeshaalee ijaarsaaf barbaachisan kan biroos yoo gaafate akkasumatti dhiyeessa ture. Gamoon yeroo sana akka abboonni jedhanitti dhumdhuma 5,432 fi taakkuu 2 jedhaniiti kan isaan kaahan. Sanarra dabalanii ijaaranii ittuma cubbuu irratti cubbuu dabalaa deemu ture. Afaan isaanii gargar ta'uun akka isaan cubbuu jalqaban sana adda kutanii deebi'anii kan isaan taasise. Otoon kaasee natti tola jechuun waan beenyaadhaaf kaffalame. Addaam tokkoffaa Addaam lammaffaa jedhamee iddoo baay'ee kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Dura Addaam nyaata nyaateeti abboommii cabsee daa'imummaa isaa dhabe. Kiristoos immoo nyaata ta'ee Addaamiin gara kabaja isaa duraatti deebisee jenneera. Kan biraa waan guyyaa jimaataa wajjin wal qabatus akkasuma. Fannoo irratti namni fannifamu kan abaaramedhama ture dur. Iyesuus har'a garuu fannoo kan ilaallu yoo ta'e mallattoo ittiin fayyinedha waan ta'eef harka keenya irratti morma keenya irratti adda keenya irratti mallatteeffannee morma keenya irratti hidhanneetu deemna maaliifi mallattoo ittiin fayyinedha jenneeti. Isa duubaa sana yaadannee lakkii namni waan fannoo irratti fannifame kan abaaramedha bifa jedhuun har'as waa'ee fannoon kaafna taanaan kun hanqinadha jedheeti yaada'ani. Ammas afaanii wal qabate Waaqayyo isa amma hojii duukaa buutotaa irratti kaasaa jirru kanaan wal qabate 72 jennee haasofna kaafna akkasitti kameera. 72 sun maaf 3 hin taane maaf 70 hin taane maaf 71 hin taane laata ka jedhu. Hayyoonni mana amantaa akkamitti kaahu gaafa afaan isaanii walitti makamu gamoo yookaan immoo kaabii Baabiloon irratti iddoo 72tti qoode Waaqayyo jedhu hayyoonni mana amantaa keenya. Isa sanaaf akkuma Kiristoos Iyesuus Addaam bakka Addaam bu'ee beenyaa Addaam yookaan kaasaa isaaf ta'uuf dhufe bakka Addaam ta'e hundumaa raawwate sana afaan yeroo sana sababa jarri sun hammeenya isaanii keessa isaanii jiruun gargar bahan sana isa sana immoo har'a kennaa taasise caalaa taasise akka addunyaan guutuun hawaasni uumamni Waaqayyo kan bifa isaatiin uumame ittiin tajaajilamuuf afaan 72 kennee. Kanaafu achis fiignee dhaqna taanaan beenyaa ta'ee kaffalameera waan ta'eef osoo bakka dogoggoraarraa xiqsii kana lakkoofsa kana kaasuu baanne ani gaariidha jedheetii yaada. Tole egaa guddaa galatoomaa barsiisaa dhugumatti waa'ee ayyaana Piraakiliixoos bara 2014 ilaalchisee mariinas stuudiyoo keenyatti stuudiyoo Yuunivarsaal Maarkeetingiitti argamuudhaan taasifni kan baay'ee nama gammachiisudha. Egaa fuuldurattis ammoo sagantaawwan adda addaatiin irra deebinee kan wal agarruu fi kan uummata keenyas tajaajiltan ta'a jechuudha. Egaa turtii nu waliin qabdaniif guddaa galatooma.